Ashamar kafuun akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota YouTube baga nagaan fayyaana dhufanii jecha akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isin dhufee jira hin jaalattu jedhee abdiin qaba viidiyoo isaas akkamittiin Google AdSense guutuu dandeenya haasa jedhudha walumaan ilaalla እና sana dura warreen channel kiyyaa faaratan subscribe gochuun maatiin of ta'a warreen maatii fatanii jirtan immoo like share gochuun nu gargaaran maddi dhaabadhaasanii jedha garma viidiyoo taademnu Google AdSense guutuudhaan dura wanti nu barbaachisu nuuni sa'aatiin keenya akkuma afur guutuu qabaa subscribe kuma tokko qabaachuudha qabna jechuudha እና ከናፍ አማ ወልማና ሄላሉ አና ወልን ቱራን ፍራኮቲ አንገቱማት ዳወዳዳ እና ማሳአትንስ ሰብስክራይብ እና ጉት ጅራ አማ አፕላይ ጎቹ ብቻና ፈይቱ አናኒ አፕላይ ጎዳ ጅራ ናውርድ ፋስን እንጅራ ሀልመከናኒ እና አማ apply kan jedhu kana iddoo kanatti jechuudha iddoo kanarra kan nutunnu sana booda step sadiitu nu dhufa step 1 step 2 step 3 jedha amma isa tokkoffaa kana start jennaani jechuudha asirratti እና egaa start jenneen booda ala kanaan barreeffama baay'ee nu fiduu danda'a kuni maalidha seera YouTube jechuudha seera YouTube'ti YouTube en hojjetatana seera saahee gundir qama waan ta'eef kana hunda nan guuta jettee mallatteessuu keetii jechuudha inni lammaffaa tokkoffaarra jiru kun jechuudha step tokkoffaan inna kana barreeffama isaa dheeraa waan ta'eef gara gadi kana saanduqa duwwaan hin jira isarratti raayitii gootu jechuudha isarratti erga raayitii gootanii እና ጦሙርቱ ወቹራ ያኩማ አርጋ ጅርታ ራይት ጎዲ ጅራቹ አስራት ገረ ገዲ ከናት ቆስነት ሙላቱ ገሩ ያው ሙላታ የተያዳ እና ሄገዳራ ጉቴ ጅራ አማገረ ወዲ ወሊ ከና ባርባደ ጅራቹራ kana fasirrattamma dannaan jedhee jira jechuudha xumuree jira step tokkoffaa xumureera amma kanaaf isaa lammaffaa kana jechuudha kanarratti baay'ee nuti kan nuti firii taanii focus irratti goone yaada keenya hundaan asirratti jechuudha kan nuti seeraan guutuudha qabnu step lammaffaa kana jechuudha እና kanaaf amma gara lammaffaa start jechaa jira asirratti amma AdSense lama qabdaasin jechaa jira in qabdoota gara gadi kan jiru no jettee guuta sana booddee gara dhumarra kan jiru kan iddoo kanarratti rukuttu jechuudha riga asirratti rukuttanii gara ittaanutti ceena walumaan ilaalaa nafaana tura haga dhumaatti daawwadhaa nafferraa kooti እና amma gama kanatti dhufnee jirra jechuudha kun asitti amma filannoo akkaawuntii jechuudha kana barreeffama akkaawuntii ko waan ta'eef harkaa jechuudha filannoo akkaawuntiiti maal filattu akkaawuntii kan maqaa YouTube keessanii jechuudha akkaawuntii YouTube keessaniiti kan nuti filachuudha qabdanii amma filadhee jira jechuudha ani እና sana booda gara kanatti sifida kun your website jedha link YouTube keenya jechuudha kan iddoo kanarra jiru asitti immoo gadi buunee amma maal jenna iddoo kanarratti get more out of AdSense kan jedhu yes send me kan jedhu kanarratti tokko jechuudha sana booda gadi buuna inna gadi buune iddoo kanarratti sanitti mul'ata jedhee yaada select country jedha iddoo kanarratti inna iddoo kanatti tuqxanii maqaa biyyoota garagaraa sinii baasuu danda'a isa keessa maal filattu Itoophiyaa filattu jechuudha biyyoota sen AdSense maqaa waan hunda guuttanii Itoophiyaa wata asirratti Itoophiyaa filattu jechuudha maqaa garagaraa sinii fituu danda'a biyyoota garagaraa sin garuu Itoophiyaa filattu jechuudha amma asirratti okay filadhee jira kun amma asirratti Itoophiyaa jira
Okey, amma gadaa buunu baay'ee dheeraadha barreeffamni isaa. Innaa obsaan eeggadhaadhaan mallee akkasuma baay'ee dheerata barreeffama dhedheeraa qaba waan ta'eef kun hundi isaa seeruma isaati jechuudha. Innaa obsaan eeggadhaa siniin jedha. Okay. Ammallee ganaadha jechuudha. Baay'ee eeggadhaa obsaanii. Innaa amma naaf fidee jira. Iddoo kanarratti maal jettaniin right itti gootetu. Yes, I have ready and I kept the agreement kan jedhu kana iddoo kanarratti right gootu jechuudha. Egaa iddoo kanarratti right gootanii kun amma right godhee jira jechuudhaani. Amma gara gadi kanarratti create account kan jedhu kanarratti dhuftu gara isaa taanutti ceenaa jirra jechuudha. Innaa iddoo kanatti amma kan nuti seeraan osoo hin dogoggoriin waan hunda kan nuti guutuu qabnu iddoo kanarratti jechuudha. Iddoo kanarratti amma isinitti mul'ata eeteen yaada. Name and address kan jedhu asirratti jechuudha. Maal isinii fida? Maqaa YouTube keessanii isinii fida. Akkaawuntii type kan jedhu akkuma jirutti dhiiftu gara gadii kanarratti bakka maqaa YouTube keessanii isinii fidu. Amma asirratti ayinii YouTube na jedhanii fide. Isarraa balleessitanii maqaa YouTube maqaa guutuu barreessaa jechuudha. Maqaa guutuu kan paaspoortii koo jiru kan mattaawaqaa koorraa qabu jechuudha. Asirratti kanaan guutuu haga kayyuu kiyyaatti nan guutaa jechuudha. Innaa okay qeddaadhaa guutaa jira waan ta'eef. Asirratti amma Ayinaaleen Bayyanaa Urrisaa jedhee guutaa jira. Okay. Okay, amma asirratti ani guutee xumureeti jira. Asirratti name kan jedhu irratti Ayinaaleen Bayyanaa Urrisaa jedhee guutee tanan jira. Inni address line 1 kan jedhu kanarratti maqaa biyyaa fi Itoophiyaa jedhee guutee tan jira. Osoo spelling isaa hin dogoggoriin maqaa keessan illee wanna guutan hundasaa eeggannoodhaan guutuudha qabdanii. Asirratti immoo address line 2 kan jedhu kanarratti lakkoofsa poostaa keessanii guutuu jechuudha. Lakkoofsa poostaa isin baafatte sana iddoo kanarratti guutu. Ani amma yeroodhaaf hin qabu. Baafadhee waan hin qabneef biraan darbaa jechuudha. Asirratti immoo postal code jedha. Postal code akka walii galaattan guute jechuudha. Kan Finfinnee jechuudha kanaan guute. Kanaaf kuma tokko guute jira asirratti. Isin naannoo baafattan yoo qabaate akka saala sanaan baafachuu dandeessu. Ana yeroof waan na bira hin ga'iniif akkuma walii galaatti guute jira. Iddoo kanarratti immoo country jedha. Country city jechuudha. City Addis Ababa jedhee guutee taanaan jira jechuudha. Amma iddoo kanarratti ana qayyinatti fidee jira maalidhaa fi lakkoofsi kun lakkoofsi Itoophiyaa miti kan biyya biraa waan ta'eef dirqama lakkoofsa kanarra balleessee yookaan kan Itoophiyaatti guutuu qaba yookiin immoo duwwaatti erguu qaba jechuudha. Amma ani maal gochuun qaba irra balleessaa jechuudha. Irra balleessee duwwaa itti erga rakkoo hin qabu jechuudha. Booda gaafa lakkoofsa baafadhe ani ediita gochuun hin danda'a waan ta'eef isinillee haala sanaan yoo hin qabdan ta'e bira darbuu dandeessu. Yoo hin qabdu ta'e garuu lakkoofsa biyyaa jechuudha. Guutuu ni dandeessu jechuudha. Innaa kanaaf kana fakkaata amma asirratti garuma itti aanutti adeemnu. Innaa xumurre booda gara gadi kanarratti submit kan jedhu kanarratti tuqtu innaa sana booda gara itti aanutti ceetu jechuudha. Okay. Innaa amma asirratti waa'ee lakkoofsa kanaaf asirratti na deebisaa jira. Irraa balleessee itti erga jechuudha iddoo duwwaani. Innaa amma guyyaa lamaan booda na deebi'ee jira. Guyyaa lamaan booda asirratti isinitti mul'atu garuu congratulations jedhee jira.
naatu xumuramee jira jechuudha darbeetiin hin jira. Congratulations jedhee jira jechuudha mata duree kanarratti. Isinillee akkasuma karaa emailii keessanii karaa asirraan isinii fiduu danda'a jechuudha. Iddoo kanarratti immoo gara gadiitti guyyaan ani immoo ni ta'e aktiiv ta'ee jira jechuudha. Guyyaa 9 maayii jira waan ta'eef jechuudha iddoo kanarratti galmeessanii jiru. Aktiiv naan jedhee jira jechuudha. Okay. Ana kana fakkaata kun asirraanii ergaasii xumurree booda yoo akkuma argitan kana AdSense account active naan jedhee jira jechuudha. Okay, amma immoo ergamoonni taanii maaltu nurraa eegama maal gochuudha qabna isa jedhuuf gara itti aanutti ceenaa ilaaladha. Amma maal gochuudha qabna viidiyoo keenya hunda isaa jechuudha viidiyoo hojjechaa turre kan liivii haa ta'u kan upload goone haa ta'u isa hunda isaa maal goona asirratti jechuudha. Hunda isaa bakka mallattoon doolaaraa amma akka jirutti off ta'ee jira jechuudha. Isa maal goona on goona jechuudha. Erga on goonee booddee gara kanatti dhufnee isinitti mul'atu garuu gara asii kanarratti dhufnee save kan jedhu isinii dhufuu danda'a. Save godhattu jechuudha. Innaa sana wal viidiyoon keessan baay'ee hoo ta'e gara gadii kana gadi dhuftaniitu viidiyoo 30 guutuu ni dandeessu. Achi immoo gara olii kanatti edit jedha. Edit kan jedhu sana kana booda innaa xuxxan monetization kan jedhu isinii ba'a. Isarratti innoo dhuftanii viidiyoo 30 guutuu dandeessu. Viidiyoon kiyyaarraa kana fakkaata waan na dhaggeeffattaniif waan na waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo kana jaallattan like share gochuun na jajjabeessaa naaf irra kooti. Nagaa ta'a lafa nagaa jiraadhaa galatooma.